sirna abbaa irree kolonializimii takkaahu faranjoota jalaa baheeti sirna abbaa irree gurraachota jala kufe. Fakkeenyaaf biyya koo duwwaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko tokko sirna abbaa irree jaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara demokraasii qacaan probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kan Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'ee yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turanii sanbooda Keenyaata bulchiinsa sirna Jomo Keenyaata jala sanbooda inumaa akka sirna hammaata bulchiinsa moo jala turanii sanbooda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii jaaruu danda'anii jiran jechuudha warra Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha ka arganne Keeniyaa under Keenyaata under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaa irraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kana ajjeefamee hin beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu tura warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Isa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti Baalee immoo gara Ginhiirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sunguramaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Heartland jidduuratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma ladachiin jaantun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemu manni yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra. Saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudhaa osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati qaqqabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoo maafiyaa irra guunu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhu jira jechuudha. Because a liberation movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha.
So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Kita bittaa alagaa ofirraa kuffifne alla magambagan irraa kutan. Keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna. Yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru sanii noon natti. Amma Sudaan asirratti kiliirsii godha. Sudaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree walloleenuu araarame. Maaliifi jawaarii fi abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriirtuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maanteen akka feete goote nu saamte nu tumte nu haa bulchitu. Salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan? Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in. Taboodaa san hin jaan. Jaan ana ummaati yarraa isin hin dhagaya isoo yarraa isin hin dhagaya. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kan akkasiimi. Akkan. Qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuu timi. Wanta akka jalamuura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa yoo daddanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti miliyoona meeqa seenessa? Zamana tokko miliyoona hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma anis 30 gaheetti yan gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa 60 jechuu jiranis yaa. Ummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee haadha amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii saduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti taadha. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenya hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite diidama geenyu. Oromoon amma bakka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamu jiruu fi warra saamamu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a kan jedhu kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjeechaan irraa akka dhaabatu gochuu roorroon kaleessaanis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irraa guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jirama. Who said it? We're doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalagnee jiran. Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaaf barannee jirra. Amma Itoophiyaa tana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garbichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Birookiraasii barachuu jirra jechuudha. Birookiraasization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon bildu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Birookiraasii keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf
jarhaan tu dhufa maal tu dhufa jau hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kana lammaffaa orma kaan wajjin haasoitannee haasoina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisii warra ollaa wajjin isaa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii durtu koo waan jechuu ture zaman wayyaaniitis zaman jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooyitu. Warra Eertiraa kanaan yeroo sana amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufin. Jijjiirama san keessatti akkan gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal onnee jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura eegale Oromiyaatti. Abiyyiin walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti uummanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kana hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra. Gaafiin itti aantoota Tamurti guutate. Tamurti guutoo Gaafii dinagdee. dhimma dinagdee see my point. Reefoon jechuun ture maali? Waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shaalbii firirraay Oromoo farasitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraay gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola ba'e jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma gammartuu guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya fiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin inni kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan Jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataatti jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan hogganaa illee tiyoorii irraa hogganaa isinii ba'e sagantaa bal'oonni jira. Maaliif akkaan dhiise isinitti hima? Maaliif akkaan tursiise? Gaafata kenna galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nuqunnamuu inboxi gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuu yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafin tokko warra biyya bulchuu irraa gaafin tokko warra sheekota irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti. Nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyuma fummat isaatiif yaadee tokko kan. Asli warra biyya bulchuun na gaafate kana warra warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafate. Nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deefnee finna. Toora isuusuu hogga finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Kawara jedhu walirra deemta kawara kanamni sheekaa na gaafate si hima malee.
في قافة لما أكا إنت قد بودر نقافة أصلي كان إنت قد أصلي تمرتي قد أنا أدي بنو مالي في قافي رو الدروف تلو لا اوكي جمارة توكو بايا زيجرا قبصو چما غونيتي أودا بديسا ديمني جما متر خانيتي جما حلال غوني أكا فون هريتي تورتي جما بيسان كيستي فون هريتي بيتني ورابيسي بوشا كيسو دوميجو نياتي فيتا إثيوبيان دولار جما رادو حرام جيتشا قالين سن جما خجو ننقل موتوري آذرس خجو ننقل موتوري نو جما جاب الرئيسة خجو جما نكابينيا مالك الرانياتشا دولار بونت تانسي مالك قد خفيتو جما تيو سوجرو حرام يسون ننديسني ركب سويني جو كنا والكبتة وجيله وجيته باي جرا موتو ماني سوان جيرة كافا كينيا جما كلاسفاي قولي جرا غارون ديمني كينيا فكينيا جما عنك كينيا كبتو غارو ديبارتمنت اوف اكالتشر جلتي ديبيني جماتي جما لوبي متاسا كبا مرتقوتو لوبي متاسا كارتيل ركبا دورغومي غودا رغودا وري توبيا وجي سومالي رغودا چولا إسان نمواتن جماتي كاكباتاني جماعة كينيا من فيلا تمتى وسوق كمون مواسا مالف ديجر سموتهم ما بكمتيك أفسون تين نديجر كينيا تما ورا جماعة كابو في ورا جماعة كم أمي تبار كجماعة فيلم حواس نكونوا مالي بيجا مالك وان في توجيجو so at policy level جو بيرتي وني جماعة كانيا نكون جرا لما فا وان لو يسان أو بنجرا قوم ما كبدي جولين تون وانا ده هو الفيديو دي جماعة كاني بلليسني جاني هذا بو نوتي چاينا نو جما كمو كانو براتو بربان چاينا نو ليغا لكتو بربان ويستي كيستيس كابينيا كينيا جما غدن نيبر جما غورين غدو ور كينيا انماو غتي تكو يايرو فيجر سو نمي كينيا غورماي لوبي چيما جارا چولا كبا مرتي غوتو ور كو ورا سردو جتن غورمو إما جما رتي سوشال ميديا ني دباتو موتوماس لوبي غدو بيا كيسا بيا الاتي كندلو جارو بربايسا يجوك كناف مال وفن أما ولا ما ميدو جيران توك وني مال جاني ورو فرش جانكون كون ساميتشا أوداي كقول جماعة أوداي ما أنت قالين جماعة أوداي قرقوا مرالوفو كتتا أورميا دكا زمان ويانا الرقم سوينتي فدرال جلابافني جمان أوداي قرقوا مو primarily مقالة أوداي في جراتو مقالة أوداي تجاجلو كبا قررنا يتشرا قروا مساتاتو وانتي برا اتيانسي حرارجي بهاتي اتيانسي اوروميا اتيانسي إثيوبيا رايتو اورو فريش توفتا ساميتشا ارتي قبسامو كبا واني اما شوفير اجيسانيف كراسا نرد لما اجيسانيف شوفير جماع قوها جيفو يرون ده واي ما فيان رتاسين جيرا وجيم ما فيها جيرا لما فا جماع كان ديسكريج قول اولا بربادن eventually لما مسيسو بربادن قوهم مادا لفتي هررجي قمدي راف كتاتو باية تقادا جلي سيدان قمدي ومشون بردو دي بكتو كتير هررجي قمدي جلي سيدان ايواتا من باسو سو كان ديدو في الرقب ساورك برباجس تا ما في هذا هررجي نجرة هيدا قم نجرة كناب دابتي بلودا وانين دابي في مونين كبا I'm testing هذا ساقا ما قمان يجيرو خان ايه مالك وراجو clearly I have the image أما san yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina garummoo wanni jimaadha waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu su qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negoshee godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negoshee godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaan haasa'amuu qabu. waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamne jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Yaa'iin biraatiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitis godina Arsiirraan eegalle Wallaggarraa eegalte namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayina rakkoo sanaan bisuudhaaf nu har'ana eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. Beete they took Oromo
Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaan haquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftii isaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka Faqqadaa Abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo Bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda Beegii fi Gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gamolaam, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gaan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'a irraa haftee ni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dheeyte. Taanoo maal godhan beeyta? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Yaadanii warri diyaasporaa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanaatu Harargee keessattis gaafa ni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa galee kana gad erganii Amaaraa ajjeesanii Amaaraa hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen tuni ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaaraa ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii maali boqon. Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruuf aanaa sakootii muka torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan asakoodha keessattuu lafti caffaa ijaan sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf. Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf. Asiin Shawaa baha gabbuudhaaf. Arsii baddaa Cilaaluutti ba'uudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo zanjiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerra. Elemoo Faayisar qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliifi baddaattis ol baata, gammoojjii hawaasittis gabbuuta, bita gortee gara baaleettis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen faajjii eegalan darguun itti fufe. Warri Ihaadeegis kan godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraati miti. Waan haaraa miti. Asakoon akkasi. Seeruu fudhadhaa. Seeruu abbaas. Seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaleetti. Gara tokkoon Cilaaluutti ol baata. Gara kaan Arsii lixaatti gara Gadeebitti achi deemta. Waraana gama sadii walitti dhufu kana ijoolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line. Mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda Abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically Google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential. Kanaaf uummata sanis ka buqqaase mootummaadha. Wanni buqqaasanii maaliifi riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef ka jiruudhaan jechuudha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti. Ijoolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti. Uummata Oromootiif qabsoofnee hojjan taate. Uummata kan rakkoo keessaa baafnee hojjan taate naamusni murteessaadha. Riphee lolaan uummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga uummataan eeyine kan uummataa naannoo hin qabne guddatu. Shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa riphee lolaan lolu nageenya uummataatiif kabaja uummataa dursuu baate akka Fiqaaduutu weefaa jedhanitti
galaana goyseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka doktor ammatteeti.